Kaayyoofan badhaasa fudhatee kutaa 8ffaatti darbe. Kun gaaddisee kutaa 9ffaadha. Kutaa 1 hanga 8tti kanneen hin dhaggeeffanne YouTube keenya jala seenaatii dhaggeeffadha. YouTube keenyaaf haaraa kan taatan subscribe, like, share gochuun maatii ta'aa. Eebbifamaa. Haalli kaayyoofan keessa ture yookaan immoo keessa taa'ee barachaa ture ulfaataa ta'us garuu kaayyoofan haala rakkinni dhabuuni isa hin daangessine. Achuma keessa taa'ee barnoota isaatti cimee barachuu eegale. Dandeettiin kaayyoofan namoota biratti ajaa'ibsiifamuu jalqabe. Haala kana keessa taa'ee akkamiin akka kana jabaate jedhanii namoonni yeroo hundumaa gara deemanitti ajaa'ibsiifatu. Utuudhuma kanaan jiru ammas kaayyoofan kutaa 8ffaa barachuu itti fufe. Haala hin mijanne keessa taa'ee kutaa 8ffaa qormaata naannoo fudhachuus murteesse. Yeroo barnootaa ba'u ariifatee gara hojii guyyaa isaa kan ittiin jireenya isaa geggeeffatu deemee hojjeta. Galgala immoo hojii manaa isaa fi qormaata biyyoolessaaf kan isa qopheessuutti qophaa'a. Ciminaa fi kutannoon isaa baay'ee nama ajaa'ibaa. Namni hundumtuu waa'ee kutannoo isaa fi dandeettii isaa ajaa'ibsiifatu yeroo maraa gara deemanitti jechuudha. Mana barumsaa yeroo adeemu ijoolleen asiif asiin kun naan galle sun naan galle jechuun akka inni isaaniif ibsu isa gaafatu. Kaayyoofan akkuma maqaa isaa namni baay'een akka kaayyoo isaaf jiraatuu fi fuuldura isaa yaadaa jiraatu godheera jechuudha. Barumsi kutaa 8ffaas isa kutaa 7ffaa caalaa itti salphatee kaayyoofaniif jechuudha. Jireenyi qabsoo baay'ee isa barsiiftee haadhaaf abbaa isaa ijoollummaatti irraa ajjeeftee akka inni wantoota isa mudatan bifa salphaan akka keessa darbuu fi harka hin kennine yookaan immoo harka hin laanne goote jechuudha. Xumurri waggaa ga'ee qorumsi kutaa 8ffaas dhiyaachaa jira. Ijoolleen hundumtuu kaayyoofaniin firoomfachuu itti siquu barbaadu. Sababiin immoo qormaata sana waliin hojjechuu fixa jechuudha. Keessumatti immoo jaalala fakkeessanii shamarran iddoo hundumaatti carraa argataniin kaayyoofaniin hiriyaa godhachuu barbaadu. Itti siquu fi haasofsiifachuus barbaadu. Kaayyoofan garuu akkuma maqaa isaa nama kaayyoo waan ta'eef kan borii malee kanarraa homaa isatti hin mul'atu. Qormaanni kutaa 8ffaas ga'ee kaayyoofan bifa ajaa'ibaa fi namatti toluun qoramee barnoota isaa kutaa 8ffaa goolabe. Kun gaaddisee kutaa 9ffaadha. Egaan gaaddisee kutaa 10ffaa hanga qabannee isiniif dhiyaannutti 1 hanga 9tti kan jiran dhaggeeffachuudhaan itti bashannanaa, itti bohaaraa isiniin jenna. Kun Gonfoo miidiyaa keessan madda odeeffannooti. Eebbifamaa yeroo dansaa qabaadhaa. Waraanni haa dhaabbatu.